Akkam jirtu ilmaan Harargee? Jirtu ilmaan Harargeedha. Oromiyaa guutuun haa jennu. Oromiyaa guutuun nagaa jirtu, akkami jirtu, fayyaa jirtu. Nageenyi isinii wajji haa ta'u. Yaada obboleeyyan keenya biraa gara hundaan na dhaqqabaa jiruun yaada isaanii kan shamarranii kan keessaafuu Harargeerraa na bira gaheen isiniif ibsuudhaaf isiniif qooduudhaaf dhufe. Rabbi isaanii wajji haa ta'u hunduma isaaniitu Why? Ya, la. Masya Allah aja. Share goda. Dari man sharmut aja lah. Waa'ee kanaati ijoolleen teenya shamarran keenya hedduun isaanii waliin haa hirmaannu jedhanii akkasitti miidiyaan osoo neetwoorkiin hedduun baay'ee jiraate achitti osoo dubra kana nu dhiyeessanii shamarran biyya jiru haala isaan itti jiran keessaafuu kan Harargee keessaa maalitti akka jiran osoo nu dhiyeessanii gaarii ture. Yaanni isaaniitis shamarran keenya hedduun isaanii kana shamarran keenya kun gaawwanni isaan jechaa jiran yeroo ammaan tanaatitti gartanii wanni isaan jechaa jiran waan nama gaddisiisu isinii galee ijoolleen keessaafuu hirnaa fi kana hundatti ijoolleen hidhamtee jirtu shamarran awwadaayii fi hundi isaanii warreen jiran mana hidhaadhaa gibbii wattaadaraa keessa shamarran jiru jira. Isaanis achi keessatti hedduu rakkisiisaa akka jiranidha. Haala kamiin akka gargaaruu qabnu nutilleen waa godhuu kadandeenyu gaa warri biyyaa san gaama wattaadarri biyyaa san mootummaa fi kun hundinis waan maallaqaa fi waa hedduudhaas irraa gabaabsaa waan jiranii jecha ikonomiin isaaniitis waan hedduu takka du'aa jirtuuf jecha maallaqaanis akka ijoollee qarree fi qeerroo ciccimtuu laallee akka isaan cinaa dhaabbannuun isiniin jaa asumaa yaada kiyyeessiniif dabarsaa talammadaa waniin irratti isinii haasa'uu barbaadu ijoolleen teenyata akkanatti miidhamaa jirtu tuni hogguu hiriira bahanillee hiriira kanarrattillee hedduu takka rakkachaa jiranii waan nama dhibu maaliif biyya shamarran ittiin kabajamne biyya ayyooleen ittiin kabajamne biyya namni tokkolleen itti hin kabajamne keessatti Itoophiyaa biyya jaamtu san osoo rabbiin osoo nuti umriidhaan jirru diigee rabbi nu garsiisee hedduu takka gammachuun qabaa wani maaliif diigamtee Oromiyaan kophaa isittuu yoo baate ni agarree jirra. Akkuma waliin agarru kanatti Oromiyaan yoo dhugaa yoo barbaadan yoo Oromiyaan Itoophiyaa jaamtu san keessa hin jiraanne Itoophiyaan biiti jaamtu addunyaa irratti hin jirtu. Maaliif biyya addunyaarraa gadi galoo miskiina addunyaarraa maqaan isiidhaa hin dhawamne keessatti galmoofti jechuu. Maaliif akkuma hogguu karaan cufamuu fi wanni hedduun godhamu kanarratti illee harkaa jirru Itoophiyaa biiti jaamtu yeroo qeerroo fi qarreen lafarraa kaatee karaa cuftuu fi waa hunda gizee gootu kana ikonomiin Itoophiyaadhaa lakkaan Oromiyuma tanaan dhaabbachuu jira kajoollee ni arkitan isinilleen hundi keenyaa waan waliin arkaa jirru tokko kuni
duba wanniniin asirratti jechuu barbaade amma shamarran keenya warri guyyaa shamarranii halkan qeerroodhaatu hiriira jira yeroo ammaatitti gaa wanti keessatti Harargee keessatti halkanii guyyaa militariidhaaf hojii baastanii jirtanii kanattis galatoomaadha. Hojii gaarii hojjechaa jirtanii hojiin keessan waan hedduu nama boonsaati. Keessaafuu shamarran uleedhaaf waan takkallee duuba osoo hin deebine har'aan tana akkanatti ibsaaxiltanii ibidda kana dura dhaabbattanii keessaafuu ulee akkanatti gubbaarraa shamarran keenya ka hijaaba uffate gubbarratti gizee harka kana laatanii hiriira bahuu hin dandeessanii haruma xurree gubbaa'uu deemuu hin dandeessanii yaa adda facaajaanii humnaan adda isaan facaasaa jiran jechuudha. Addunyaa irratti hin dhageenye sin agarre nuti biyya akka Itoophiyaatti shamarran hin kabajne si ayyoolee sin kabajne wanni guddoon takka wanni nama dhibaa waanuma kana faadha garuu shamarran keenya wanniin hamalee isinii kan nu barbaadu ani wanniin isiniin jechuu barbaadu hojiin itti jirtan hojii bareedaa hojii addunyaa irratti illee waan hedduu addunyaalleen isinirratti fuula isinitti as garagalchitee jirti saniifuu if booda hin deebi'ina hamileen isin hin cabin wanni isin godhaa jirtan saba keessanii fi haadhaaf abbaa keessan obboleeyyan keessan ollaa keessanii fi waan kana hadooddiidhaan lafaa kaatanii warra keessan kana cinaa dhaabbachaa jirtani saniifuu wanni takkalleen isinitti hin dhageemin shamarran jechuun haawwan jechuun haadha jechuudha obboleeytiidha haboodha adaadaadha waa hedduudha dhalaa jechuun garuu poolisa biyya teenyaatii fi militarii biyya keenyaa biratti dhalaa jechuun nama gadigalootti nama hizaaban tokko dhalaa jechuun garuu jeena jechuudha osoo beekanii taniifuu mootummaan abiyyiitilleen waan biraa kutee militariin biyya isaa harki 40 yeroo ammaatitti harki 40 dhalaadha harki 40 harka 60 dhiira harki 40 dhalaa harka 60 irraa illee kan dhiiraa jechuudha karaa Tigraay biyya isaaniitti galanii jiran irra harka guddaan Tigraayota turan warra wayyaanee wajjin biyya san keessatti warra ture jechuu saniifuu hanqasuma takka Tigraay keessallee parsantiin harki irra guddaan shamarran ture yeroo sanis yeroo ammaatitti shamarranuma jechuudha saniifuu shamarran waan dandeessanitti akka dandeessanitti haala dandeessanitti wal cinaa dhaabbattanii shamarran maalummaa keessan garsiisuu eenyummaa keessan militariis tahee poolisaas tahee hundaas tahee osoo dura fiiguu hin taane an dhugaan isinii waan jen dhugaadhaa ibidda harkarraa qabanii gaa wanniin godhamuu danda'uun jiru ta kaleef dheengaddaa san ammoo hogguu laalluu hedduu takka nama rifachiisa wanni isaan itti jiran sani uleedhaan shamarran akkasittumuu jechuun dubra hiriira bahee akkanatti hiriira salfii gubbaa dhaabbatee waan isaaniit dhageeyame san dubbachuu osoo nama takkarraa hin saalfatii waan takkan jeen arra dhaabbatanii isaan waan kana dubbachuudhaafu isaan arra uleedhaan dhawamuun isaanii waan hedduu nama saalfachiisaa tokko jechuudha waan bira kuteetiti deem arraba hin taane jechuudha intalti tuni yookaanuu shamarreen tuni teheerumte taati obboleessa akka isaa dhaabbatu qabdi taati sinigalee takkaa'u haadha ilmaanii taati kana dhaabbatee yaabada sharmuuxitti jeeniiti arrabsaa jechuudha uleedhaan akkasit dhawaa qawwee itti ol qabata jechuudha maaliif yooniin si dhawees waan takkallee hin fidduu si dhawu lafattiin si darbaa waan jiru maaliif mootummaan militarii kanaan deemu kaammaan tana wanni inni jiru jiruun shamarraniis tahee ijoollee xiqqoodhaas kan malubbuun teessan feete hogguu qubni keessan qawweessan dhawuu barbaadetti qabaati dhawaa waan jiru kannameefii jira jechuudha saniifuu manni kun ganaa if hin barre waan if bariinsa keessaas hin jiraniif jecha shamara waan ja'an kana hin beekan ani immoo wanni niin dhaamu barbaadu militarii yookaanuu poolisii keessaafu poolisaa fi ijoollee hiriyaa teenyaa ta wajjin guddannee ta wajjin dhalannee wajji guddanne yeroon arraan tana carraan rabbi isaanii kanneetiti carraa kana keessa rabbi arra militarii fi poolisa isaan godhe ijoollee hiriyaa isaanii tasilaa wajjin dhalatanii wajjin gurguddatanii mana barnootaa wajji deemuu turan
arraan tana carraan isaanii tahee shamarran tahanii bultii qabatanii ilmaan horanii bakka ati dhaabbatte san jechuudha shamarran khalee ati si wajji mana barnootaa deemuu turte san bakka ati arraan tana poolisa taatee huccuu poolisaa uffattee ani mootummaa wajjiniin dalaga jettee harkatti laatte kan arra shamarran kun takka bultii qabatanii ilmaan horanii akka keetitti boru poolisa biyya sanii tahee nagayani buusa ja'u yaaduudhaaf jechuu ilmaan hortee arra wanti jettu ati harka itti laatu jirta jechuu ilmoon isiidhaatis boru akkas ta'uu teessi ani amma shamarran qarreen biyyaa wanni isaan jaan dhaamsi isaaniitiin isinima poolisa biyyaatii fi militarii biyyaatiifin dhaamsa kana dabarsa jechuu wanniniin isiniin jiru isin akkana waan kana gizee gootan isin jaartiileen teessanii fi ayyooleen teessan yoo isinii kana kan deeggartu taate immoo shamarran kuni haadhaa fi obboleeyyan keessan san akka manaa hin baane isiniif akka goonu kana beekaa isiniin jechaa jiran. Sinigalee poolisni biyya sanii jechuudha. Poolisni biyya sanii qarreen biyya keessa jirtu ta'e keessaafuu Harargeedhaa ni beeytan. Onneen isiidhaa onnee akka shamarran biyya biraatii fi magaalaa biyya biraatii miti. Harargeedhaa ta kophaati. Firraa beeytan wajji dhalattan wajji guddattan wajji barattan wajji as geessan. Onnee shamarran Harargeedhaa ta beeytan sani jechuudha. Arra isin quba itti laattanii isii tana tatumtan arra ati tokko takka tumte sigalee obboleeytuma ta'e yookaan haadhuma ta'e takka habuma ta'etiin gurbaan keessan nu dhawee nurraa dhoorkaa ja'anii itti himatan jechuu yoo deebisaa kannaniif ammoo habooleen teessan obboleeyyan keessan haati teessan firraahi waan nuti goonu nu beekaa isaan saniini isin adabsisna isinis nu akka feetan godha nutis gaayyoo warra keessan nurraa isinit dubbachuu dadhabe nutis waan goonu nu beekaa kana isinii dhaamanii jiran shamarran Harargeedhaa kanumoonni isinii dhaamu sinigalee haga yoomiiti duuba shamarran Harargeedhaa tumuumee ilaa haga yoomiiti yoo khani shamarran Harargee kuni baatii 2 fi 3 fillee baatii 4 fi amatallee haa ta'u biyya isaanii keessatti mee laala poolisa biyyaa laala yaa poolisa warra ifin jettan bitamtu warra khalee wayyaanee wajjiinis ture arraan tanaas dheengaduma odeeppii oromoodhaan odeeppii dhajachaa warri turtan arraan tana deebitanii ammoo phiiphii warra ifin jettan warra maqaa akka khalloo jawweetti jijjiirrachaa jiraattan saniifu mee xiqqishollee ta'u if booda deebi'aatii if laalaa isinummaan deebi'aa if laalaati arraan tana khalee eessa turre mootummaan khaleedhaa san khufee arraan tana eenyuutu mootummaa tana darajaa tanaan eenyuun nugee ja'aati yaada warra hanqan takkallee fageessee hiyyaanne jechuudha isin saniifuu shamarran Harargeedhaa bakkuma khalee jiran san jiran sinigalee garuu arraan tana ati harka laate poolisa huccuu poolisaa waan uffatteef harkatti laatte yeroo immoo ati uffata poolisaa san firraa baaste sanitti dhalaan isin nadhoo maarree jettanii isin arrabsitan san jimma bayas jala jimma hojjan haasawan qabu amma booda warruma jimmaa guutuutu jibbeetiin jira duraan inumaatu jimmaa fi maarra jeetiin xiqqisho wanti jiru amma jimmu moon nama jimmaatu dha'u akka dhageetii hun fedhamu booda block seen naka rabbeetak sinigalee uffata ati waraqaa maqaa mootummaa ja'uusan kiisha keessa kaayyadhuutiti uffata sibiilaatiin meetti as deemiiti akkana ija keessa laali shamarran Harargeedhaa qarreen Harargeedhaa tabeetu sani jechuudha saniifu arraan tana isin qarree Harargeetii irratti harka isin laachuun keessan hedduu gatii guddaa isin kafalchiisu ta'a isinii miti warra keessan guutuu kafalchiisu ta'a sinigalee warra keessan guutuu kafalchiisu ta'a warrin yeroodhaan ammaan tanatti obboleessi keessan poolisa ta'e obboleessi keessan militarii ta'e obboleessi keessan maal jettanii basaastuu fi kana hunda ta'e yeroodhaan dafaatii obboleeyyan keessan gorfadha
تدبرت إلى أمان تنا دبرت تا ديبتني قيرو أكفيتن قوتني خهيتني تني ختمتن قمتمتني قفيتني أجيستني لقد ألفت دربتني وان فيتن قوتن سن هون دي جاتشو ليسني قالي سن أسو أرمو هلالي سني خبرة دبرو جراني سنتين فكاتين قرو أمان تنا همتو جرو همتو خيسا قلتني جرتن سنيفو يويسن قرّيدا في هاون اتحركلا أنه هجو إسان دادنو إساني غجيسا يو جتني إسيادن قرّين واني إسين قدو تيسو فرا أغرتن جتشونا أغرتني برتن أغوس سنيفو قرّي جتشون قرن تا اسين دربيتن فكينيا فجول مرة وجيك أراتني وانتي جتني برد برتن سنيمتي يرو أمان تناتي دلا في إرتين كوال كده تهي الدنيا قبر جراچا جرنجتشون يرو أمان تناك قرن بي خيسا جرتن اتد أمدا ورّا إساني فاميلي إساني ورّا بوليس إلمان إساني بوليسة ورّا أبليس إساني بوليسة ورّا وانا كنا بوليس الراتي ilma khaysanirra warra khaysanirra jaatiti ittihimadha dura isinif watti go hop isin didani miti samboda waan isin gootan isin tu beekee jechuudha inni nu silattu hanqa ilaa rafutti wayi uffata wanti tirrafa wayi uffata military uffata sani wayi rafa سنيفو دواء إسا أركتا جتشو دواء إسا أركتا ديميتي ورّا برتسن ديم أنيو قباتن ديماني ورّي أمان تنشوررك قدا قدو جرو نفتنيو تتي حركة حالاتن قلنو فين خيستي لين قد هريرا حنقنا مخداني تكا تقراي وانتي قدون دنديسو نبال علي فنا تقراي يو maal jetaniin yoo filannoo goote ni balaaleeffanna maarre je'anii warra bahe maal godhaniif gartanii miidiyaan tokko nafne ummatuma san waraabuudhaafu ummatuma baandiraa takka afaan takka diinni takka je'u san waraabuudhaaf mee ummanni kun maal godhu jiranii shamarran keenya kun maaliif bahanii kanneen warri miidiyaadhaan waraabamu gabbee kun maal jechuu deeman ja'aatiti fageessaa yaadame Senegalais Yo khani namana rabsina warin pipi da namana rabsina pipin te son khufu jirti pipin kufte maleni senu finjur wanni bira khutte khunna ma finfinne ma sila isa wanni isani tidada tanu finfinne da finfinneu dabo salfi da bitatan qarre fi qerron humna isani garsiisani jiran Sinigale isini dumatte uli ya warra pipida amman dafatiti oromummaa khaysan kadurani debiya oromummaan teessan tadurani san yo shamarran amman tana hiriira bowdaadanno isaanirraa isini hingalin yoomu isini hingal shamarran amma wanni isaan itti jiran hojiin isaan itti jiran hojii boonsaa akka ta'e hin dagatina wanni nu dhibe amma bar joollummaan hundinuu maali mee maallaqa mee warri keessa beetanna imaame meeqaa kannamaaf oromoon biyya faranjiidhaa jirtu bar keessaafu
biyya faranjii dhiisii biti faranjiidhaa miskiina warrin biyya faranjii keessa jiru maallaqa akkanatti babaasee warra isaa gargaaruu maal jechuu bakka faamilii isaatiif maallaqa kennuu malee waan biraa isaan itti dantaa hin qabane. Shamarran Oromoodhaa qofti isiniif gee warri Saawud Arabiyaa keessa jiru qoftiinuu bakka biraatu itti ni deeyin. Kan biraatu osoo itti ni deeyin jechuudha. Kanummaan what is it? Shamarran jechuudha. Shamarranummaan silaa wantiitu isiniif ga'e kanummaa kara Suudii jiru maallaqni isaan sidii erganuu isiniif ga'e silaa wanni har'aan tana piippirraa fudhattan isin warra piippii jala deemu barcaadhaa fi waan adda addaatiif warra farshoodhaa fi kanaaf fudhattanillee miti sanii miti wanni isiniif tahaatilleen dhugaa yoonni isinii baatitti wanni isin barbaaddan baajata keessan san haga akka magaalaa teessanitti wali qabamaasiti nuti nama hanqanaa warri piippii deeggaru jirru piippii wanni nu gootu hin jirtu jettanii warri keessaa ba'uu barbaaddan baajata natti hima anaasutu goofandii isinii bana isinii miti amma yeroon warri qabeenya guddaa qabuu isinii galee warri qabeenya guddaa qabuu yeroo ammaatti qarshii 5,000 ol baasuu hin danda'u. Isinii galee miti san garuu haa ta'u shamarran keenya haga isin shamarran silaa hiriira bahan jettanii shamarran akkana tahan shamarran akkas tahan jettanii haga ilaa manaatti dheeyxanii isaan kana qabsiistan kunno manni shamarree arraan tana xalayaa harka qabattee deemuu turte dhaadannoo tagarsiisuu turte tuni tana jettee dila daddeemtee shamarran kana basaasu jirtu kuni ati haatee shamarran irraan dhalanne ati shamarran himi ta keessaa baate san shamarran himi dhalaadhaami ta keessaa baate sanati obboleettiin haadhateetii san shamarra dhalaadhaamiti obboleettiin abbaa kee haadhatee fuudhe san gartee ta'if jalaa qabdu ho'aati yookaan uta afaanin sin jaaladhaa fi jana keetiif wantiin itti jirtu tunoo dhalaadhaami arra deebiteeti ati shamarran silaa hiriira beekana guyyaa footoo halaala dhaabbattee isaan kaastee kunnolaatta waraqaa abii daawun abii jechaata deemu jirtu tana jettee qubatti ilaalchisu jirta jechuudha. Sinigalee hojii bareedaa hojjechuu jirtan seenaan garuu isin irraanfattu hin irraanfatinaa isinis warri keessaafuu basaastonnin Harargee keessa warri jirtan keessaafuu hin irraanfatinaa tokko keessanitti ollaan keessan isin beeka shamarran arraantan isin waan kana godhu jirtan abaluun na qabsiise abalu ilaa manaan na ergee ni beeyti maaliif karaa gizee gabbaatu sigarti waan ati gootuuf waan ati itti jirtu shamarran Harargeedhaa fuularraa nama qaraati fuula silaalteetiti fuula keetirraa si beeyti jechuudha. Sinigalee garuu arra isin onnee qabna jettanii nama akka feene goone akka feene dhiisna nuti waan piippii deeggarruuf jecha namnummaan piippii deeggarree hundi yeroo ammaatitti akka qabbanaawee sodaachaa hollachaa ol bahee gabbahu akkas barbaaddanii jirtan hin arkattan shamarran Harargeedhaa tabeeytan san shamarran Harargeedhaa tawaan agartanii dheengaddaan gizee miciyoo kasi uleedhaan dhawan miciyoo duraa'uu sossoo diddeetii bar ka arrabsee deeme achi deen gamas deen kun duba jiruudha. Toofiq Oromaal jette shamarran maaltu siyaasatti galchee jette
isin dhaqaa bahaa khadide yoo didan rasaasaa jette ni cafeexan jechuudha. Wanni isiniin ja'ame san jechuun wanni keessaafuu meeseejaa fi waan adda addaa imeelaan wanni ganama rabbirraa jiru isinii dhufu osoon bulooksiin gooneetiin siif hima. Toofiq kajaamtu san jechuudha. Warrin isiniin ja'aman san jechuudha. Warrin shamarran yoo dhaadannoofis waan takkaafis yoo gabbahan rasaasaan rashanaati rasaasaan tumaa akka feetan godhaa phiiphii deeggartanii Khama biyya bulchuu jiru piiphiidha nuti warra sammuu qabaanne sani akka feetan godhaa jaanii isin erganii miti. Shamarran ammoo tasiree gubbaa wajjira fujjirtu sani atuma taan kee jechuun dhalaan ammaan tanaati shamarran maal beeti jette tuni jechuudha. Sigalee siyaasaa keessa maal qabte jette san arraan tana siree gubbaa ta wajjira fujjirtu sani takkaa'u ta'ollaa teeti Ayo habo jette ta bira dabartu san garte sani jechuudha. Yaa bada ajaawa jechi afaan keetii kan amma ati jette kun jechuudha. Ati kunuun nama bakti wajjira fu jechuudha. Nama waan hin jirre tortoraa wajji nama rafu tokko jechuudha. Ati ajaawaadha jechuudha. Sigalee gizi arra guyyaa arraa tanaa gizee haramana keetii galte jaartii teessan ija maaliitiin laaltanii beektaa? Ija akka nama saree wajjira futti ilaaluu qabda ati jechuudha. Ajaawaa tortora nama akkasiiti jechuudhaati. Saniifuu sitti himeetiin jiranii baatamma bahe. Dubartiin maa hojii isinii kannitee jirtii bara. Toofiq hojii isinii kanniteeti Economy khaysan down isin goote jirti isin fixee jirti economy khaysan me Ethiopia khaysati yero amman tanati gabiin isin qabdamme maali fakkeenya naahan kana bar shamarran isin godu jira bar shamarran America jiru kuma qabdani shamarran America jiru jechuun yero amman tanatitti shamarran dhaabbatee abi miila isaarratti fira fincaasisu jiru jechuudha shamarran jechuun Tanuma amma abi huduudu dhaabbatte yoo ati nafxanyaadhaaf waan kana hin goone yoo ati nafxanyaadhaaf akkana hin taane yoo ati nafxanyaadhaaf maalummaa isaanii waan akkana hin goone annaa wajji hirraftu siree gubbaa tajatteessanii bar shamarran jechuun tanaa bar shamarran jechuun bar jaartii Obama sanii bar yaa bada goowwa Jaartii Obama garte arraan tana bakka isin jirtu Obama wanni amata 8 Amerika bulche mataa isammuu isaa qofa sitti fakkaatin sammuu shamarree saniini Amerika ama 8 bulche bar Sigale yaa bada goowwa doofa ani himbeene wallahi siree gubbatti dhalaa wajjira futtiin jirtu hakka keetii kun eenyu wajjira fu jirani beeta halkan bunnaa beetii keessatti warra dhiira gara galchee wajjira fu san gartee akkasi jechuudhaati Sigale bahi azjala Sorry ifama warrin nadaawachaa jirtan yooni waan hamaa jee hedduu ni naare jechuu wanni inni haasa'u jiru hedduu takka wanni inni barreessee jiru hedduu waan nama waan na aarse waan ta'eef maaliif inni beekan nama kana waan inni isa beekuuf maal akka ta'e inni isa beeka piiphiidha waan inni ta'e inni isa beeka bakka inni jiru inni isa beeka hojii isaatiin isa beeka saniif Saniifoo obboleeyyan kiyyaani no rakkina wantiidhaa hin qabu rakkina ilma namaatirraayis rakkina hin qabu ani abbuma fedherraa rakkina hin qabu ani garuu har'aan tana yaada shamarran keenya warra biyya keessa jiran yaada isaaniitiin laadha jeetiin gamanaan dhufee dhiifa manaa godhaa warrin Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam nagaa fayyaadha. Nagaa. Ayyoo waan gaarii jirte hedduudha. Hin aariniiti ifuma jajjabeessi. Yaan nama bara huduudu baan ogguu biraatis dhufee naa hojii wal arrabsu tokko beeytanii sanii fi nama wal beekuuni nama jechuu nama hogguu huduudu baanis nama Facebook eenaa dhibbaan maajee nama banachu jiru tokko maal si mindaa meeqa si hannu jiranii kafaama meeqa si ergitii warra waan akkanaan jiru kana beeytanii
Jira salphisuun jalaa callisuudha itti Oromoon yeroo muhummaaftu. Kanaaf jettee bikka hin qabaatiniif waan akkanaatiif maaliif namoota hayyuu beeku hedduus yala jira waan ta'eef kanaaf bikkan kanniniif jalaa buloo godheetti dhiisi. Hin aarin hedduu maaliif aarrii bikka hedduu naman gahu. Onni sabaatu nuuf geessi waa'ee uummata kanaaf barfirmaatti dhiisanii. Nokki jechuun warri waan akkanaa kanaatiin deemu kunis gartanii yoo dhugaa ittiin himne maaliif gama keessaatiin hanqa feenu itti iyyine itti dubbanne maal jee gamanaan oguu bulook isaan gooti gamanaan dhufan feesbuuka halee amma banate daqiiqaa lama dura banate waan siin jo'uun sitti as dhufaniiti waan meeqa siin jaan saniifuu yoo bar waanuma isaan meeseenjaraa fi kana hundaan sitti as deemanii yoo silaa qoquma isaaniitii fi barruu isaanii ni feesbuuk irra keenya jenne bar waan safuu eenaa kuma takka dhibbata harkaa oolte jechuudha. Ati numa jajjabaaddu shaallaa maatiin rabbii jira bulookuma ofirraa gootala waan akka hunda bulook dubbiin deebisiniif tuffadduutti dhiisin dubbattu yaanis dhiisanii ni beeyta. Lakki yoo jalaan dubbanne ammaa yeroo ammaan tanaatti namni si kabaju hin jiru bar kabajaatu hin jirre bar yoo jalaa'usneetis bar agarreeti. Wanni isaan baasaa maal akka ta'etti wanti jennee dhiifamaa waa hundaafuu jechuun hin aare yaada wanni inni barreesseef wanni inni ja'uusitu walirratti natti dhufe akkasuma dhiifama. Kanneen uummanni uummata diqaalaadha uummata safuu hin beekne uummata qaanyii takka hin qabne uummata rabbii tokkicha olteellee hin sodaanne kanneen uummanni uummata yeroo ammaa kana keessattuu hayyoota Oromoo kan nuti hayyuu ennee eenyu kan biyya namaa keessaa gale. Kan arra dhiiga ilmaan Oromoo gubbaan tarkaanfatee diinaa wajjin firoome kan kalee sabboonennee faarsinu. Hedduu kanaan nu danqe malee wanti kanaa kun zubaalaan hin beekamne waan irra laalan hin qabdu. Okay, dhiifama hayyee galatoom. Kanaaf jecha har'a keessatti sa'aa uummanni Oromoodhaa qabsoo Oromoo keessattuu shamarran Oromoo finiinsee diinaan kokkee wal qabee karaa hundaan du'aaf gumaachee qabsoo godhaa jiru kana keessatti mootummaa abbaa hirree mootummaa uummanni kun dubartoota uummanni kun shamarran ijee qawwee irraa ol hin qabin ijoollee daa'imarra qawwee roobsaa gudeedaa jiru kana keessatti sa'aan tun sa'aa hamtuu irra tarkaanfachuu hin dandeenye sa'aa waan dheengadda nurra ta'e hunda zabana irra taa'aa jiru kana keessa kaleessan taane wallaahi dhugaa rabbiyootti. Hedduu takka maaliif waan durii seenaa qarahaa dhufne waan ta'eef wanni amma nurra raawwatamaa jirtu amma dura takkaa nurratti raawwatamne kanaaf jecha akka Harargeetti dhaamsaan qaba. Shamarran Harargee kalees goota kalees namni qabsoo Oromoo shamarran Oromootii keessa Harargeetiitu dhiifama. Kaleessas guyyaaniif dhiirti Oromoo baatee qabsoo godhaa turte namoonni qubaan lakkaahamu shamarran Oromootii duuba deemee ililchee geeraraa rasaasa dhawaa ture keessattuu shamarran Harargee har'as akkasuma har'as garuu kutaaleen biraa maaliif callisee Harargee irra laala moo Harargeen qabsoo keessaa gahiin qabdu dheengadda guyyaaniif uummanni biraa nurra dawwalee isin Harargeen ka jala deemtan hin qabdan beekaa hin qabdanii maaliif beekaa hin jaarranne jaan nuti Oromoon takka nuti eenyuu ta'e aangoof bolola hin qabnu nuti Harargeen abbaan fedhe Oromoof dhaabbannaan abbaan fedhe kan Oromoof quuqame nuti keenya beeynennee kalee hojiin hiriiraa turre har'a garuu nuti akkasii hennee eegu jirra maaliif Harargee irratti ibidda kana eegan maaliif Harargee dirmachuu dhaban moo Harargeen Oromoo miti. Harargeen kaleessas har'as qabsoo Oromoo keessaa namni gahii guddaa qabu isaan akka shamarranittis akka dhiirattis. Kanaaf dhiirti teenyatan Harargeedha. Halka yeroo jimaa keessan qamaatan akka karaa firraa cirtan manni baroomsaa wala waajjiraa tahee wala bikkuma itti nama hidhan hundumaahu akka gubattu karaanis akka ciramu. Kanaaf kanarratti tarkaanfii akka fudhatan shamarran keenya gudeedamaa jira shamarran keenya ajjeefamaa jira ijoollee daa'ima waggaa 8 waggaa 5 ajjeefamaa jira obsuu hin dandeenyu irras dabruu hin dandeenyu waan akkanaa kana kanaaf jecha isin warri biyya namaa keessa jirtan hedduu galatooma ulfaadhaa ifaajii bareedduu dalagaa jirtanii ammas jabaadhaadha itti fufaadha inshaallah guyyaa takka ni injifannaa abshir galatoom obboleettii jedhiifam galatoom hayyee ulfaadhaa yoo
yaa ilmaan Oromoodha. Wanniin dhugatti wanniin isinidhaan barbaadu ani guddoo takka jechuudha. Shamarran yeroo ammaan tanaatitti hedduun isaanii mana hidhaa keessatti guyyuma eda kalee dheengadda qofarratti toora nama 600 kan ta'an Harargee qofa keessatti warri hidhaman jechuudha. Isini galee warri hidhame qoftiin saniifuu mee haala kame maali wanniin isaan kanaaf wanni barbaachisu maali? Silattuu Harargee malee Harargeerraa alatti gaa yoo kanii Oromoon shamarran Oromoodha akka waliigalaatti lafaa ka'aa fi militariin qofaa wanti qofarratti miti kan jirtu. Oromiyaa gama biraa qofa militariin ukkaamsitee Harargee wanniin bilisa baaste hin jirtu. Saniifuu maali wanni godhamuu qabu kuni maali ja'aasiti mee irratti waltahaati shamarran biraa warri jirtan karaa bakka jiraatanitti iddoo teessanii fi ganda keessanitti shamarran keessan ka ganda keessanii san maalirra akka jirtanii fi kana wal hubachiisaa wal beeksisaa akkasitti waliif yaada san kanna. Kan Harargee qofarratti wanni gadeeydanii teenyummaan tumamtee teenyummaan nu laaleessa nuti san dhugaan isinii himaan. Shamarran Harargee tokko yoo uleedhaan dhoomuu bira kutee dhiisaati dhiirti takka yoo kana ol godhatteetu yoo laalte nu laaleessa nuti. Hedduu nu laaleessa. Maali wanni nuti godhuu qabnu duuba? Yoga shamarranummaan Harargeedhaa haadhumuu qeerroon Harargeedhaatii fi abbootiileenis mana hidhaatti haadhumtuu. Ta Harargeedhaa shamarranis haa tumamanii haa akka fedhan tahan haadhumanii ijoollee xiqqishoonis rasaasaan haadhumtuu. Hogguu Harargee fixammoodha nutti achi haa dabranii jettanii ka'eegu jiraattan yoo ta'e hedduu dogongortanii jirtan. Harargeen obsan qabdu adawwii fira teessee fira teeydu. Adawwiin Harargeedha, adawwiin Oromoodha, ta Harargeetis akka taate ta biyya hunda Oromiyaa guutuu akka taate beekaatan. Teessaniituma qofa garuu firra eeydanii nama tokko qofa irratti eeydanii garuu yoo kanii isin Harargummaan qoftinu Oromiyaa guutuu haa bilisoomsitu jettanii yoo eeydan taate dogongortanii jirtan jechuu tokkoffaadha. Basaastuun isaan cinqaa, poolisiin isaan cinqaa, waa hundi isaan cinqaa akkanatti mamaa isaa wanni galaa jiraniif. Garuu poolisaa fi warri biyya keessa jirtan dhaggeeffadhaa. Ni agartee. No. Halo, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Nagee. Wanni jirtu nagaya dhugaadha. Shamarran Harargeedhaa kaan gudeedamaa, kaan hidhamee, kaan cafaqamaa jira. Ni dhageessaa miti? Sin dhagee. Hedduu amma yeroo ammaa Okay.
Qooqni kee sirrii miti. Qooqni kee sirrii miti. Hedduu sirrii miti qooqni kee. Yaa ni deebisnaani sagaleen sirriin jirtu sagaleen hedduu sirriin jirtu waa'ee ijoollee shamarran keenya kan wanti dhaati nuuf ibsuu barbaaddee ture dadarii fi awwadaa irraayi ni deebisnaani ogguu isiin wanti jettee mee har'a guyyaan kan shamarranii haa ta'u maaliif yaadni shamarranii kuni maal akka ta'e mee adda baafannee dabaree har'a ga'uun itti duuluu danda'u. Hayyee assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Hayyee firaa akka nagashe. Nagaa alhamdulillah. Mee maaltu jira gama keetiin? Ani gama xiyyaawwannin jechuu barbaadu akka amma laallu kanaan uummanni Oromoo hin bilisoomu. Maaliif yoo jenne kutaa takka lama qofa irratti laallee akkanatti du'a baanee yoo daawwannee uummanni Oromoo hin bilisoomu. Wakamaan kanneen jechuu barbaadu asirra jechuudha warra ammas dhageeffachaa jiru kana hanqummaan si dhageeffachaa jiru kun gayaadha kan irra dubbachuu barbaadu jechuudha. Uummanni Oromoo paartii adda addaa fudhatee Harargeen dhaqee maallaqa saammatee magaalaa keenya xixiqqoo magaalaa keenya gurguddoo hunda qabeenya keenya keessaa saammatanii deebi'anii uummata keenya hin gargaaran yeroo qabsoodha. Saniifuu uummanni keenya biyya alaa keessa jiru biyya keessa jiru tokkoomee ilmaan naftanyaa diqaalaa gartee abiyyoota amma nurra ta'e kana if keessaa kaasuudha qabna. Duratti uummatuma Harargee dhumaami biyyarraa godaanis uummatuma Harargeetiimi. Lafa isaarraa ka'ee lafa biraatti galaa lafti kun isinin fuutu jedhanii asirraa kaasanichi geessanis uummatuma Harargeetiimi. Saniifuu uummanni Harargee of baruu qaba. Kamaa galchuun maan dura awwadaa dhaqeeti Minisoota Harargee dhaqee maallaqa miliyoona meeqa walitti qabatee ammaan taasisu kennaa ta'e. Saniifuu uummanni Harargee of baruu qabaa sin jaa Ifraatiin. Galatoom ayyee galatoom. Okay. Nama dhiba hedduu nama dhiba wanni tanaatitti laalaa obsuu hin dandeessu maaliifi dhiira akkatti tumuu turanii fi dhiira akka godhuu turan hunda qeerroo biyya keessa akkam akka godhuu turan hunda waan beenu jechuun waanuma qeerroo godhuu turan sani arraan tan akka isaan shamarran irraa hin dhalatinii takkatti shamarranii wajjin hin baratinii akka wajjin shamarran isaan saniifuu arra wanni isaan akkana nu godhan kuni akkana nama godhu jiru kuni ka hijaa haadha isaa takka hijaa obboleetii isaa kan haboo isaa ka bahaa jiru jechuudha shamarran kana gubbarratti waan isiin dur mana keessatti isa gootee fi ganda keessatti isaan godhanii san bahachaa jiran malee kuni natti hin fakkaatu ani mootummaa qofa deeggaranii waan kana ka godhu jiran natti hin fakkaatu garuu maaliif wanni kun ta'uu danda'e maaliifi wantuma qofa irratti maaliif eegame namni gaa hedduu baay'eetu jira warreen ergamees hundi isaa keessanuu hedduudha maaliif ta'uu danda'e isaan kuni hoo ilma namaatii miti poolisaa kun hello Hello? Hello? Isaan kuni hoo? Namarraa hin uumamne isaan kuni. Maali wanni nama rakkoon isaanii maali? Dirree dawaa keessatti eegalaa haga Harargee guututti akkana miidhagteef kuni maali? Hello? Hello. Hello? Hello. Oh. Hello. Salam alaikum. Waalaikum salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Waalaikum salam wa rahmatullah.
نقام ها سين دقيقة ما بر والله وان قاري وان هاسا قرقدو ما شاء الله ربي سر رجالة الرجرتا أنا في وانت بيا كيس ما جرو هدونا ما قدسي سابيتا بوليتي إيه أتي قرّي هررجيتي مو قرّي غراميتي تشوف يوروميا خيسا أنا رميا كيس أرسي لتأشاشا مني maaliif jiran warree shaashamannee san qarreen shaashamannee fi arsii lixaa san maaliif jiran yeroo ammaan tanaatti akka harargee kanatti maal godhaa jiran? والله أكا أما فكين أديما جروتي كان نبون سيتوقفا أمتا هرارجيتي أدقو دولين إن برباتي سويرو أتاتي تكوتان كودا توكوروموني هندمتونا مبونسا Uummata harargee. Haya. Yaa yeroo ammaa kana keessatti waan uummanni amma wantoota ka amma deemaa jiru kanatti yeroo duraa sani tokkuma walumaan falmachuuf bahe amma mootu kan dhumataa jirullee irri baay'een harargeedha. Dubartiis haa ta'u dhiira qeerroos haa ta'u kan dhumataa jiru amma harargeedha. Kan nama gaddisiisu sirriitti jechuudha. Kanaaf uummanni gadi hin baatu. Maaliif isinitti fakkaata? Sababni kun anaafillee naa galuu dhabee wal qoqqoodaa kutaa wal qoodaa amantaa wal qoodaa waanuma hunda ta'ee jechuun tokko yookaan namticha mililik kana deeggara yookaan immoo kama bilxiginnaa keessa jiru meeqa kamii yookaan immoo waanummaan isaatu nu galuu dhabe bakka uummata adda qoodanii fixaniiti wanti amma deemaa jiru hedduu nama gaddisiisa. Jechuun ammaan tana harargeerraa alatti Oromiyaa guutuu keessatti shamarranis ta'ee qeerroo fi qarreen hundinuu wanni isiin itti jirtu dur warri silaa qeerroo fi qarree jajjabduu ja'amee warri eeggamu phiphiidha jala galanii ja'aniititi gara hedduu miidiyaa gama hedduutiin ibsaaxilaa jiranii warri seene kun akkamitti akka bahuus mala dhabanii jiranii ja'anii sababa kana hunda uummatanii. Duraan gaafa Jawaar Mahammad ala ture san isaan hundi Oromoo turanii arra Jawaar hidhamnaan karaa phiphiisa warri deeman keessaafuu gaa warri arsii kun gaa dur harargee wajjiin harka mirgaa bitaattillee qaceelloo wal eegaa turre arra garuu akkamitti harargee qofarra eegalammoo harargeetitu isaan bilisoomsa eegu jiran maali wanni isin wanti qabdan hadageessan maali oguu biyya bilbiltan? Amma fakkeenyaaf jechuudha yeroo duraa fakkeenyaaf keessattuu kan miidhamellee duraanillee arsii fi hararge jedhaa turan nuti sa'aatii sanillee beeynu gisee miliika harkaa farma muraasanillee uummata arsii fixaa turedhani sa'aatii sanii nuti sin beennu jecha dhageenne har'a immoo garuu namni adda dureen falmataa jiru harargeedha akkasumatti illee ta'ee arsiin kunis hedduu falmataa nama falmataadha arsiinis haganaa kana garuu waan isaan ukkaamsee gocha suukaneessa gocha harmaa farka muraa kaleessa jiru san har'a nurra deebisanii waan kana jaaraa jiran akka itti cadhisanii garuu ani irra naaf hin galle. Yoo amma bilbilaan hordoffii goonee gaafannu uummanni kun bakka takka ba'a bakka takka dhaabbata bakka takkatti Oromoon takkuma kutaan 11 wal qooduu hin qabnu namtichi kun beekan amantiif kutaan qoodaa jira namtichi akka waluu deebanii wanyaatan godhaa jirani yoo feete kun amma jechuun ijoolleen takka biltsiginnaa deeggaran fakkeenyaaf gadi baanii miidiyaa kanarrattis abichuu maalichuu qoricha kenna damma kennadhan kun inkijiban jarri naftanya masana afaan kenna nutti galanii baraniituma jechuun warruma santu sadeegga deengadda gaafa nu abichuu ennee faarsaa baane waggaa tana jechuudha mililik akkasumarra yaate maal jedhaa turte hiriirarra yaate abiyyee asiisimu maal jechee oduu gongaruu baadhe harre mootonni Oromoo gadi cabsee isin jala gadi deebisa jedhee inni sodaadhanii giddiidha gara deebu dhabe annamticha kanallee naaf hin galle dhugaa yoo akkuma dhani isaan xonqaa illee mana xonqaa yooluu amaarri kun waan san illee gochuu danda'anii isa dhamaasuu danda'anii namtichi xiqqoo gara laafinnallee hin qabaa waa tokko jechuun sirriitti of eeggannoo hin qabu jechuun bakka gocha namaatiin deema waan ta'eef waan san illee gochuu danda'anii ta'uuf jalaa qabullee niitiin diina keessaallee warra sanii
garuwaan Oromoo jibbisiisullee nyaachisuu danda'anii Allah halama ala kulli shay wanta kana immoo keessa seennee rabbillee irraa nu gaafataa guyyaan har'aa kunillee guyyaa jabaadha waan sanillee inni mirkaneessuu hin qabne yookaan namtichi siiluma akkuma jedhanu barnootaan achi hin geenne wayyaane jala hojjetaa ture tanuma tanaan achi dhaqanii odeessaa jiranii sunillee amma dhugaa isaatiillee hin beennu yooma saniinillee jechuun doofummaa sammuu isaa keessa jiru saniinillee kanallee ta'eef yookaan akkuma jedhan Oromoo waan jibbisiisaallee itti godhanii jijjiiran waan ta'e hin beeknu rabbi irraa haa beeku wanti guddaan amma uummata dhumaa jiru kenna kana kanaafuu wanti guddaan wanti nu gargaaru rabbii tokkocha boonne yaa rabbi uummata dhumachaa jiru kana yaa rabbi kiyya yaa rabbi kanuma jalaa nu baasi amma uummanni illee wal qooduu jammare yoo tokko falmatu tokko bayeetaa yoo kutaan tokko falmatu tokko bayeetaa hin ta'u kanoote harargeen takkatti dhumattee harargeen bichaan kutaan harargee dhumatee nu bilisummaan nu baasu irra uummanni keenya dhumasa irraa oolchine kalaas mana dacha'anii taa'uu wayya jedha akka kootitti eega baqa nama tokkocha ta'anii kan laalan ta'e. Sirrii dhugaa keeti galatoomii obboleettiitii yaada nu laatteef hedduu galatoomii. Waa hundaafuu shamarran isin bakka jirtanitti shamarran wajjin wal qunnamtanii wajjin akka shamarran kana kakaastanii tokkuma qofarratti akka hin eeyne hararguma qofarratti hin eeyne harargeen hedduu takka amma isinis akka wajjin qooqa taatan barbaadan ja'aatiti itti himaa meegaa galatoomii obboleettii guyyaa gaariin si hawa. Ayyee galatoomati sasinaaf feeruu keetiif hedduu si galateeffadhanaaf jiraadhu waan irra jirtu kana immoo itti nu jabaadhu Oromoon teenya shamarran jajjabduu qabdii kan yoo uffattu faayaan irraa bareeddu kan yoo dubbattu dubbiin irraa bareeddu kan arsiinu nutti gubateeti nafxanyaa nurraa jechuun barnoota fudhataa gadi baatee oduu hiriira baatee waan jettu hin beekne yookaan akkatti uffattu hin beekne rifeensa faaggaa ol goote sanbichaa mul'isaa oolte galtii inshaallah irra naanna abdiin muratina dukkana boodaa ifaa jiru obboleetti kiyyaatis naaf jiraadhu umrii dheeradhu inshaallah salaam alaikum arkitanii jirtanii akkuma arkaa jirtan kanatti gaa shamarran Oromoodhaa jechuun dhugaadha gar tokkoon gizee deemina fakkeenyaaf barruu takka riifuun tana sa'a lama dura nama keessa beekaa mootummaa keessarraa namni bira dhufeetu jira. Amboorraa jechuudha. Barruun tuni ta dhuftee amboorraa taate nama keessa beekaatu waan kanatti himee jechuudha. Shimallis mataan isaatu akka qeerroo fi qarree ciccimtuu biyya keessa jirtu jechuudha. Akka cimsee lafatti qabee isaan kana tokko isaaniitu akka hin sossoone akka godhu jechuudha. Qeerroo fi kan hunda amboo keessatti kana taa'anii jirra warri silaa wanti kana barreeffama kana gubbarratti gaa akka himametti warri silaa duraan isaan kana keessatti illee makamanillee akka itti bahan barbaaddachuu jiranii haala jedhu asirratti barruu tana keessatti ibsa. Lammaffaadhaan maasis wanni barruu tana keessatti namaaf ibsu waa'ee fuula feesbuuka kiyyaa gubbarratti illee maxxanseetiin jiran illee ni dheexanii dubbisuu ni dandeessanii waa'ee takkala uumaadhaa keessaafuu Oromoon akkamitti takkala uumaatis ta'e abiyyiinis ta'e haayiluu gonfaatis ta'e dachaa isaanis hundi isaaniitu eenyata akka tahan siif ibsaas gubbarratti jechuudha. Haa ta'uutii garuu ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaan tanaatitti nuti rakkoon teenya yoo kan egaa duuba harargummaan qoftiin Oromiyaan ni bilisoomsitii jettanii yoo kan eeydan ta'e eenyi bilisoomsuu ni dandeesse rabbii wajjin sababa taateeti garuu haala kamiin yoo namni tokko gaa harkin tokko qoftiin mee huccuudhaan miicadhaa yoo jettee saafaa lafa keessa harki tokko qoftiin huccuu takkarraa akka harki lama miicee xurii irraa lafa kaayu kanatti xurii irraa gannaqu kanatti mee harkin tokko qoftiin waan san daqiiqaa harka lameen san keessa godhamu san harki tokko qofti godhuu hin danda'u. Sanii fi warri harargeedhaan nuti qofarra maa eeydanii wal ni jechaa jirru malee Oromoon hararguma qofa osoo taate bilisoomni duruun qaata bilisoomni tunnee jira. Hello. 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 Ayan again. Qaata silaa bilisoomne nuti.
Sinigale yoo kani osoo harargeen qoftummaan hanqummaan harargeen jirtu san osoo arraantana oromummaanu oromiyaa wanni jaamtu hanquma harargeen san qofa osoo taa. Hello. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الو نيدا جيم هاسي. السلام عليكم. وعليكم الرجل أصلا درونو بلسومني جرجة تونتي. Dhugaan isinii ma kuni dhugaadha liqimsi warrin gandummaadhaan dhuftee jettan gandummaan isinii dhufe dhugaa yoo feetan bakka isiniif hinima isiniititu akkaan gandummaadhaan isin dhufe isinii dubbadhuufiif na godhu jirtan maaliif yoo jettan haygaa yoonuma calluma janneetuma nuti warri harargeerraa ala jirru qeerroon asii ol jiru hundinuu gaamma mee fakkeenya hamma magaalaan oromiyaa guuturraa guututti baajaaj ho'oofu biiroo kadalagu ta teessee kuduraa gurgurtu ta gabbaatee waa baatu bittu ta deemtee biiroo deeleydee galtu kun hundinuu hojiin dhaabbattee jirti oromiyaa keessatti hin dhaabbanne. Hojiin takkalleen hin dhaabbanne hojiin deemaatuma jirti hojiin akkasumatti itti fufaa jirti jechuudha wanni adda dhaabbatte takkalleen hin jirtu jechuudha garuu yeroo ammaan tanaa kana keessatti harargee keessatti qarree fi qeerroon guyyaa halkan dukkana keessa ummata burjaajeessuuf gabbaa jara kana muttuq isaan godhuuf gabbaa qarreen ammoo guyyaa gabbaati jechuudha hogguusan qarree moo qeerroo dalagu jira harargee tana keessatti ikonomiinis guddoon takka wannummaan silaa kaastu Itoophiyaa sanuu wanni sossoostu harargee saniin seenti kana beekaa kara Soomaaliyaatiin kotorbaandiin Finfinneedhaaf kana hunda nafxanyaa kana hundaaf gamas achi guuramtu kara Soomaaliyaarraan Jabuutiidhaan hundaan wanni silaa markabaan seentu kara Jabuutiitiin wanni dhufa nadaajii yoo jettanii maal yoo jettan hararguma saniini gama san dhufa yoo harargeen afaan isii calisni goote Oromoon achi ol jirtanillee waan nyaatanii dhuydan dhabdan jechuun dhugaan isinii waan nyaatanii dhuydanuu dhabdan cufti keessanuu gaayyoonuma mana hudduu barraa dachii xiqqoo takka qabaatanii dachii teessan gubbarratti gaa shunkurtaa fi dinnichaadhaa fi kana biqilfachuu eegaltan malee yoo immoo akkas gootan guyyatti waan ifi lubbuu teessan nyaatanii dhuydan san harargeeleen isinirraa cufattu ni qabdanii jechuudha garuu yoo kan immoo harargeen isinitti boottee nadaajiin deemtu yoo isini cufatte kotorbaandii uffata silaa isinii chol deemu san yoo isini cufatte waanuma gaa chaayinaa fi kuuriyaa fi jaappaan irraa xayyaaraan isinii seenu qofa eeggattan jechuudha. Sanduuba sangaa waa Itoophiyaa guutuudhaaf hagee unatti hin fakkaatu gaa maaliif hin baranne gaa namni akka keessaafuu shamarran amma yeroo ammaatitti shamarran yoo jenne yoo fudhanne wanti san keessatti Itoophiyaa san keessatti muslimaa fi kiristiyaanatti osoo hin jenne amaaraa fi nafxanyaadhaa fi Oromoo osoo hin jenne hundinuu uffanni isaan uffatan shiitarraa shiita kana akka surwaalatti hodhattuu fi nagayaan uffattuuf hundinuu namni irra hedduu shiitaa fi diriya fayyadachuun jira jechuudha amma Itoophiyaa guutuu san keessattuu warri hamaruu takkaa warri uffata uffateen beeknelleen amma shiitallee uffachuu eegalee jira jechuudha sinigalee shiinni kun haramiin dhufa hara Jabuutiitiin dhufa Dubayiin dhufa Yamanii dhufa saniifuu eessaan dabara harargee tana keessaan dabra harargee yoo kana afaan isin cuqqaaltu taate Oromoon kara olii jirtu harargee ala jirtu hundineen afaan isii qabamtee jirti jechuudha. Tana dhugaa jirtu deemka jirtu jettaniitillee yoo diddanillee ta'e kuni dhugaa waan jirtu tokkoon isin hima. Duba haga ilaa yoomiiti harargee tana akka garaa isin jabaattu godhachuu feetan. Militarummaan silaa harargee dhiisaa fagoon deeminaa amma guyyaa hanqa shamarran gabbahu eegale kanatti militarii waan nyaattu dhabdee bachoon dhabamtee wanni takka dhabamtee waan nyaatan dhabanii hirnarraa eegalee ciroo gadiin akkasumatti gadma deemaa ilaa haga awwadaa'een addeelleedhaan hunda haruma kana gubbaa dhaabbatan silaa namni tokko harargee keessatti hulaa namni gabbahatu hin jiru jechuudha. Cuftinu akkasuma dhaabbatee wal eega.
laakiin osoo isaan san akkasitti qawweedhaa fi uleedhaan isaan akkasitti itti ceeganiti shamarranii fi dargaggoon Harargeedhaa san akkasitti fuula isaanii duratti itti gaddeemu jirti jechuudha. Isin maaliif diddan kana? Maaliif godhuu diddan? Onnee shamarran Harargeedhaa qabdu san qeerroon Shawaadhaan qabdu, qeerroon Arsiin qabdu, qeerroon Baaleen qabdu, qeerroon Gujii qabdu, qeerroon Wallaggaan qabdu. Onnee shamarran Harargee qabuun isinii himu jira. Ta Harargee san. Maaliif haddii kana walirra eeyna duuba? Nuti gaa isin mana keessatti ulaa cufattanii teessanii biiroo teessan nagayaan deemtanii kophee tasan listiroo ganama rabbirraa jiru qarshii 2-3 sanitti dibachuu jirtan jennee nuti waa mana keessatti Harargeedha yoo amma afaanii baafanneetu warrummaan Harargee guutuun uumanaa gadi behinaa ilmaan keenya jaanii yoo itti ijaniyu namni isaan mana keessatti ol deebisu hin jiru. Maaliif hin dandeessu durirraa isin qabdu zamana durirraa yoo fudhattan abaa'orraa eegalii hundumarraa shamarranuma warrummaan silaa waraana keessa ture shamarran Harargeerree heddummaata warrummaan silaa qeerroon mana achi keessa turte hundinuu isaanumaarree heddummaata haruma hundaanuu yoo deemte shamarranumaarree heddummaata jechuudha. Haruma hundaanuu waanuma hundaa'u. Harka rageetii keessanii fadhiisin. Isni galee? Haya gaa duuba eega akkas taateef ugaa yookaan harargummaan qoftinuu onneen isaanii akka naatitti nu bilisoomsiti jettanii yoo eeydan waan nyaatanii dhuydan isin dhoorkina nuti. Oromiyaa guutuu Harargee wanni bilisoomsituuf hin jirtu sablammii 80 wayii karraa haasawanirraa Harargeen qoftummaan dhumtee itti Harargeen ilmaan isitti awwaallattee Harargee waan kana hunda goote wannin sablammii biraatii wajji waliin makamtanii Oromoon Harargeerraa ala jirtan hundi keessan Hararguma qofa ka'eeydan yoo taate nutis akka isin hin nyaanne akka isin hin dhuyne akka isin uffanne isin godhuudhaaf ni qophooynaa jechuudha. Haalli isin akkatti lafarraa haatan isin godhuu dandeenyu hogguu waan nyaatanii dhuydanii waan uffatanii waan dibattan isin dhoorkine waan silaa kotorbaandii fi kana hundaan Harargee keessa dabaree seenu kana afaan hogguu isin qabne nagaya keessanii isinis Harargee cinaa dhaabbachuu eegaltanii jechuudha. Way wanni kun waan arraan tanaati osoo bar Harargee keessatti qarree fi qeerroon halee duute kalumatti duuteetiti arratti iyyitaniihi. Sinigale kalumatti qarree fi qeerroon Harargeedhaa dhumaniiti arrumaan tanatti warri Harargeedhaa liivirra baatanii iyyitaniihi silaa namaan ni jettan jechuudha. Garuu miti arra qofaa miti. Erga Hacaaluun du'ee ibiddi kun lafarraa sossoohee as eegalee Harargeen takka tamana galte hin jirtu. Hanqa guyyaa 2-3 san Oromoonni jirra jettanii lafaa kaatanii fi fiidaniiti onnee Harargee keessatti uumtanii fi mana keessatti ol garagaltan. Duraanis isin ibidda shiddaniituma ibidda san gubbarratti nyaata kana affeelaa jettaniiti isin ol galtanii nyaata kana boru ganama nyaachuudhaaf itti qophooytanii jechuu isin. Kuni hin jiru jechuu obboleeyyan kiyya. Yoo dhugaa barbaaddan Harargeen manatti ol deebituu sin jirtu deebi'aa ja'anis warra deebi'uu miti shamarran taate joollee xixiqqishoodhaaf hundi ol deebi'aa yoo ja'amanillee nillee hin deebi'anii garuu haa ta'u isin ammoo gabbahaa yoo dandeessan bahuu baattanii Harargeen wanni isin godhuu qabdu shamarran Harargee qeerroon Harargee dhaggeeffadhaa haawwan irraa eegalaati. Waan dandeessan gama keessaati wali gurguradhaa isinummaan hanqa keessanitti wali gurguradhaa hanqa qonqoo keessanii nyaattan achi Oromoo silaa beera sabii jaansan warra sablammii hundaa wajji warra jiru kana jechuudha. Isini galee isaan kana hundaa'u afaan isaanii cuqqaaluudhaaf qophii teessan xumuradha. Amma kunnoo sanuu karaa cufaanis dhufee jira yoo rabbi guyyaa 5 itti fufuuf deema. Guyyaa 5 kana haga maskaram tokkoffaa irratti jechuudha fulbana tokko irratti itti fufuuf deema. Isini galee itti fufuuf deema saniif gizee wanni kun itti fufetti fa'a afaan isaanii cuqqaalamee jira.
shamarran muslimaatis ta kiristaanatis ta mufooxaa silaa xaal gootee asuma gubbarra deemtu kun hundinuu hin jirtu jechuudha. Ulii dhabdan wanni takka illee hin jirtu. Harargeerraa wanni isinii ol deemaa hin jirtu. Chaayinaa fi Jaapaanii fi Kuuriyaarraa wannummaan silaa meeshaan silaa isinii seentu san hundinuu hin jirtu. Maaliif ikoonomiin biyyaa kuftee jirti. Chaayinaarraa namni meeshaa ol galchachuu danda'u hin jiru. Xayyaara tikeeta kafaluu ikoonomiin hin dandeemu yeroo ammaa. Doolaara jijjiirachuu hin dandeenye. Doolaarri qaalawee jira biyya Itoophiyaa keessatti. Saniif wanni isin qabdan tokkoo fi tokko Harargee qofa cinaa dhaabbattanii Harargee wajji falmachuu qofa Oromoo guutuun. Isiniif hin taatu lakkii nuti wattaaddaraan nu gubbaa nu jira jettanii yoo ka eeggattan taate akkasumatti wattaaddaruma sanii wajjin ta'aa isinis. Nutis ammoo waan dalaguu qabnu guyyaa qarreedhaan halkan qeerroodhaan itti fufne jechuudha. Hojiin teenya addan dhaabbattu haga silattuu kunno ammaan tana yeroo ammaan tanaatti hooggantootni keenyaas umrii guutuu hundarra faraduu deemanii kun egaa waanuma gabbahee jiru waan ani jee miti kuni. Kun ani hin jenne. Sini galee? Kun ani hin jenne yoo barbaadan dhaqaasi dubbisaa OMN ni daawwadhaa dhaggeeffadhaa. Saniifuu obboleeyyan ani yoo haajaa qabdanii Harargee cinaa dhaabbadha Harargee cinaa dhaabbannu jennaan isinii dhumattee nagaatti haaloo. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نقامو. نيدا جيماسي. هيا كم يادك أبو في يادات نندبر سجدتي. دبر سجايا ده خيس الأجانب. ما عشرتي جولين تيني يجودا tokkummaadhaan wal gargaarree tokkummaadhaan ifa baasni jechuudha. Amma maaltu jira si fakkaate biyya irratti waan dhugaa haasa'u hin jiru. Nama mootummaanis kijiba haasa'a. Ijoolleen teenya immoo waan isaa dhiisanii jechuudha. Waan ifa macam nama biyya alaa jiru jechuudha. Isa biyya keessatti dhiisa isa biyya alaa dhugaa jirtu biyya kasi galee. Dhugaa jirtu ni beekna garuu isa biyya keenya isa biyya jiru abbootiin keenya hin beekanii nama baadiyyaa hundumaa baadiyyaadha garuu yaada qabnu beeksisuu qabna waan dhugaa jirtu itti himuu qabna warra keenya jechuudha waan dhugaa jirtu itti himuu qabna maaliif ama kaleessa bilbileen ture biyyatti asi kan haasamu waan biraati biyya kan haasamu waan biraati galee asi dhugaan jirtu jechuun achitti kan haasamu waan biraati asitti kan haasamu waan biraati dhugaan jirtu asuma jirti garuu nuyi itti himuu qabna warra keenyas abbootii keenyas haadholii keenyas itti himuu qabna waan dhugaa jirtu itti himuu qabna si galee amma mootummaan Abiy Ahmed jechuudha waan dhugaarraa miti inni illee amma waan mila lamaan qaba jedha malee mila lamaan qabu inni kufeera waan kufee ofis beeka si galee akka kufee beekeera si galee ummata guutuun Sumaaleerra jedhi Affaarra jedhi Tigraayirra jedhi nama isa filatu hin jiru nama guutummaa jibbeera isa si galee namni keenya garuu waan dhugaa jirtu wal kijibuudhaan achumattis wal kijibuudhaan kijuma itti afuufani malee waan dhugaa jirtuun himani si galee amma ni kaleessa bilbilee waan haasa'ee gaafannaan as kan haasa'u waan biraati achitti kan haasa'u waan biraati si galee kanaafuu waan dhugaa jirtu ani itti himeen jira kaleessa bilbilee jechuudha si galee maaliifan akkanan jedhe si fakkaate biyyatti waan mootummaan hojjetu amma mootummaa hojjetu kuni jira miti achitti kan haasa'u amma kijibarra irri caalaatti kijibatti afuufanii jechuudha kijibatti afuufanii mootummaan ummata Oromoo jedhi ummata Sumaalee jedhi ummata Affaar jedhi ummata Silxee jedhillee kijibumaan ofitti fudhachuu barbaada si galee ofitti fudhachuudhaaf
barbaada inni garuu kijibni waan hin taaneef jechuudha waan dhugarratti hundaa'e waan dhugatti himanii ifatti ibsuu qaba malee akkanumaan kijiba haasa'anii jechuudha mootummaa akkasii kijibaa fi tullaa akkasii argeen jechuun si gale garuu asirratti waan ummata Oromoo waan dhaamsu qaba ummanni Oromoo tokkummaadhaan kaanee wal dubbisnee ifatti ishuma dhugaa ofitti itti amannee jechuudha amma Juhaar dhagahuun Ameerikaa irrattis waan hojjetamu dhagahuurra Juhaar inni kama insha Allah inni kama inaafunnis ammas bahurani inno malama babahurani sigale Juhaaris inni kama namni politikaadhaan hidhamne nama guutuun inni kama garuu maaliif si fakkaate amma hidhoorra keessa jira Abiy Ahmed hidhoo keessa jira yoo Juhaar baase waan hin malle in danda'u waan kufe ofii beekamoo ni amana Juhaar buqaa yaa ba'u Juhaar sigalee beekamoo Abiy Ahmed sodaateeti hamma hidhe malee yoo hiike immoo hin gadhiisu Juhaar sigalee kanaaf amma yoon hiike hin danda'u yoon hiike achumatti haa dhaabatu jedhee sodaate malee Juhaar immoo dhugarratti hundaa'ee haasa'a dhugaa haasa'a dhugaa dubbatas ummata Oromoo kan quuqamu Juhaar malee Abiy Ahmed ummata Oromoo Abiy Ahmed Oromoodhaaf ni taha nama jedhu gowwomeera. Galatoomi bilisa kiyya hedduu takka galatoomi si galatoonfanna yeroo biraa waliin deemu. Qooqni keessan qooqni ni ciccirama qooqni ni mummurama bilisa kiyya. Hello? Yaa sagaleen toora karaa wanti kanarraa hedduu takka sagaleen isin mummuramti akkasii galatooma obboleeyyan kiyyaa yoo dandeessan bakka jirtan hundatti namni hundinuu waliif dhaamaatii waliif dabarsaa waan amma itti harargeen amma itti jirtu kana akka shamarran gara hundaanuu akka cinaa dhaabbatan harka dhibbarraa agartanii sila harkuma kudhanillee yoo kanii hararguma tana cinaa haa dhaabbatan ta'e xiqqoomallee ta'u mee wal cinaa haa dhaabbannu nu hundinuu tokko taanee afaan tokkoon akka haasa'u akkuma kana dura waliin qabsaa'uuf jechuudha. Hello. Waalaikum salaam. Yaanni asirra jirtu bareedaadha. Anis akka ijoollee harargee takkatti dhaamsa nan qabu. Shamarran keenyallee akkuma itti jirtan sanatti jabaadhaan jaan kutaan tuunis numa dhufti akkana hin haftuurratti jabaadhaan jaanni kana fakkaataa ammas Oromoon garuu hundi bakka takka osoo kaatee falmatteera wayyaa. Akkas. Kutaan hundi bakka takka kaatee osoo falmatteera wayyaadha ammoo akkana noon ta'anii kutaa takkaa fi lamarratti on kalaalan taate kutaa taa irra waraanni kun miidhaa irraan ganatti fakkaatti. Kanaafuu yoon bakka takka kutaa hundarraa bakka takka kan waraanni Abiy Ahmed Oromiyaa tana keessa waliin ga'u beekatu. Ammoo yoon kutaa takka bicharratti waraana achirratti buusatti uummata kana miidhaa irraan ga'a. Kanaafuu uummanni kun Oromoon hundi tana beektee wal afaan kaatee bakka takka falmatuun isaanirra jirtiin jaa. Kana isaa illee nuu beekan. Labsiin kun waa kutaa lamaa fi takka bichatti illee lafamne beekatu. Labsiin kun talabsamte Oromiyaa hundarratti labsamte. Waa Harargee fi Arsii lixaa bicharratti illee labsamne. Garuu Arsiilee yeroo duraa osoo wajjin of xomma jalaa sodaattee jirti. Waan akkanaatu maaliif jalaa kuttee jirti duraan ammoo odoo sagaleen tiyya dhagamtiimi. Ni dhageema. Kanaafuu Oromoon bakka takka hawudha qabdi hin taa'inaadha. Gabrummaa hiddaan buqaasadhaan jaan kutaa hundaanuu haadha. Maaliif teessanii warratti ilaaltan? Hakuun du'aa jiru humna namaa taa'ee nyaatee maa rafaa jechuudha. Akkamitti Jawaar Mohammad qabsaan kun hidhaa keessa namni nyaatee rafa. Nyaayuu namatti hin goru.
hirribni akkamitti namatti gorame nama isaanii amata meeqa isaanii qabsaa Oromoo tana wal jaalachisi tokkummaa Oromoo tana lafa kaayee Oromoo tana tokko godhee ijju kana nama akkanaa kan hidhatti dhabanii akkamitti garaanuu rafa galchu akkamitti jabaatanii garaanuu rafaa jechuudha. Kaabiyyi ama fidee aangumarraa kaayee itti garagala kun Jawaar Mohammad akka ta'e hin beekan isa. Kanaafuu uummanni keenya ibbaratee wal afaan kee bakka takka ka'ee falmatuudha qabaan jaqarreen ta'e qeerroon teenyas hiriira akkuma Harargee nama gaggeessaa jirtu wanti jabaattee Harargee irraa foormishiina fudhattee laaltee hawudha qabdii kutaan takka nama ni kaafti ammoo namni jala hawudha qaba jechuudha. Yoo namni irraanfate kutaan takka nama dambisite kutaan hundi jala hawudha qabdii yaadni yaa maal seete obboleessa kiyya maal seete silaa guyyuma takkaa fi lama erga Harargeen tun kaatee qeerroo fi qarreen keenya dhumaa osoo jiranii humaatiin khaleedha meeni eeyna jennee eeyda garuu wanni kun bubbulee jira waan bubbulee jiru kana gaa irratti dagachuun isaanii kun maal akka tahee isaan kana mul'isa sanii fi gaayaanni kanumaa galatoomi yaadanuuf ibsiteef hedduu galatoomi. Ayyee galatoomaa itti fufi ayyee. Akkasii guyyaa gaariin isin hawwa jumaa mubaarakiin isin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Guyyaa gaarii nagaatti.